Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota chaanaala ijoollee Oromoo shananiikum jirtanii nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtu jabaattanii isin jedha. Nuti alhamdulillahi rabbil aalamiin akka gaariidha fayyaa jirra. Har'a iddoo addaatti argama. Hojii ajaa'ibaa hojjetaa jira jechuudha. Kun akkuma asitti argitan piizaa qopheessee jira jechuudha. Ibidda jala godhuudhaafi kun akkatti qophaa'ee ka dhufee animmoo wantoota hafee itti dabalee jechuudha. Wanni nyaata anadha dalagu guyyaa har'aa kana adda isa godhu isinitti agarsiisa jechuudha. Bakkeen amma an jiru kuni bakkeen am sagaleen ijoollee isin jeeqa. Bakkeen an amma jiru kuni mana kitaabaa keessaa jechuudha. Kushiina mana kitaabaati jechuudha. Kushiina mana kitaabaa yookiin laayibirariidha jechuudha. Kana fakkaata kun iddoo xuraawaa garaagaraa itti darban bakka burcuqqoo, kaartoonii, kan nyaataa, ka waa hundaa garaagaraa jechuudha. Akkatti kaahame saleedalleen kana fakkaata. Maal akkasitti godhatuu barbaadanii fi nyaata biyya kamii akka hojjetuu barbaadan asirratti barbaadan kataban jechuudha. Akkasii alli kun immoo kun laayibirariidha. Si'achi mana kitaabaa koompitaraa fi waan adda addaati jechuudha. Amma ijoolleen tiyya mana kitaabaa kitaaba dubbisaa kun taphataa jiranii jechuudha. Ani immoo kushiinaa isaanii keessatti ijoolleedhaaf nyaata godhaa jira jechuudha. Asitti barreeffamni argisitan kun likaayisiyaa ka jedhu meeshaa xuraa'ee bakka kana kaahii jechuudha. Akkasii maashina xofsira jechuudha. Maashinni meeshaa xuraa'aa keessa kaa'uu dandeenyu ka meeshaa miiccu kun akkatti as jira. Iddoon kun egaa bakka bishaaniiti. Akkasuma asitti kun bakka ibiddaa gubbatti nyaata hojjechuu danda'an jechuudha. Saaxiniiwwan tana keessa meeshaa nama barbaachisu hunda argatan kun bakka itti nyaata oomishatanii akkasuma asiin firiijidha jechuudha. Maashaallah kana fakkaata. Kun asiinillee kiiloo asiin immoo wannaa bunaa maashina bunaa yoo barbaadde buna fidattee danfisattaa jechuudha. Asitti kana fakkaata gosa gosatti jira jechuudha. Ani immoo ka hojjetaa jiru kun ijoolleedhaaf piizaa kana bilcheessuu hedaa jechuudha. Akkasii waan ajaa'ibaati jechuudha. Wallaahi biyya ambaa ima guddatte ajaa'ibaati. Mana kitaabaa keessa yookiin laayibirarii keessa wannummaan hin jirre hin jiru jechuudha. Anamma ibidda kana itti banaa jira jechuudha. Kunoo jalaaf gubbarra kaahee jira. Akka manatti fayyadamnu dhiqqoo isii addaani itti banee jira. Kana dhiqqoo jidduutti osii fadha. Amma immoo keessa kaahaa jechuudha. Kanatti keessa godhee jira. Ijoolleen asii na cinaadha ta'a. Mana kitaaba keessatti duudde. Nyaadhu Lilli. Kunoo haala kanaan hojjetaa bilcheessaa jirra jechuudha. Mana kitaabaa kushiinaa mana kitaabaa keessatti piizaan inni duraa bilchaate ijoollee hiramee jechuudha. Amma marraa lammaffaa dalagaa jira jechuudha. Galatoomadhaa waan daawwattanii fi haga dhumaan wajji turaa. Mana kitaabaa kanallee keessa deddeemee isin agarsiisa. Kunoo manni kitaabaa yookiin laayibirariin keessatti kushiinaa dhayinee nyaata itti hojjannee tana fakkaatti jechuudha. Amma laayibirarii keessa isaa isin agarsiisa hanga tokko jechuudha. Kunoo kushiinaan tanaata keessaa baanee nyaata godhannee nyaannee baanee jechuudha. Akkasii manni kitaabichaa kun kana fakkaataa. Kitaabni isaa akkatti hedduudha. Hedduun taa'an
kana fakkaata jechuudha. Waan keessaa bayanii miti. Akka malee guddaadha kun. Akkana fakkaata. Kun akkana naannoo inni kun naannoo kitaabati jechuudha. Bakkee nama jiru kun immoo bakka taa'anii dubbisanii akkasii kana fakkaata jechuudha. Sadarkaa bakkee kompiitaraa hin dhayne bakka kitaabaa jira. Ka akkanaati jechuudha. Maashaallah bakka baay'ee bareeda. Namni sitti kophee baafattee ijoolleen asitti taphattee jechuudha. Akkasii ka akkanaati. Asii achi immoo kun naannoo gaarii ijoollee fi waan adda addaa itti dhaabanii. Kuni mana fincaanii jechuudha. Sadiitu as jira. Kuni kaa bakka namni itti boqotu. Kunniin kun bakka itti boqotanii golli keessatti waa mari'atanillee ni jira. As immoo kushiinaa xiqqoodha jechuudha bakki kuni. Bakki kun immoo bakka boqonnaa taa'uu hirkatuu danda'an TV banatanii waa ilaaluu danda'anii jechuudha. Ijoolleen tajaajilsiite biraa deemtee kun iddoo kompiitaraati. Kompiitara kana ittiin hojjetanii ijoolleen ittiin waa xaxabatti. Kuni bakka kanarra ciisanii jechuudha. Kun akkanatti asirra ciisanii korboodha wanti itti boqotanii jechuudha. Maashaallah namatti hin tolu. Akkana fakkaata. Asillee bakka CD fi waan adda addaa irraa itti fayyadaman yookaan ergifatan jechuudha. Kuni iddoo itti boqotanii kun bakka taa'anii asii kun bakka argitan kana maashaallah bakka bareedaa kana bakka wacci takka wanni takka hin jiru bakka taa'anii boqotanii jechuudha. Ijoollee as taa'ee gatee biraa ta'e natti fakkaata. Kun akkana fakkaata maashaallah. Kuni Mariyaama tochi dhaabatee waa dubbisaa jira intalli kiyya. As kana fakkaata jechuudha. Garri kunillee akkana fakkaata maashaallah. Kun ijoolleen akkatti kompiitaraan waa taphataa TVdhaan jirti jechuudha. Gaarrajaa isaatii qalama adda addaa ka dibame. Kunillee bakka ijoolleen dargaggeessii fi ijoolleen adda addaa itti wal ga'anii kun akkanatti geemiin sammuu dhukkubsaa jechuudha. Akkana fakkaata. Asiin gabbayuu danda'anii. Asillee kun iddoolee adda addaa kanaan bakka taphatantu jira. Kunillee asiin akkana. Amma bakka biraatiin seenee ijoollee xiyya fudhee bayuudhaaf jechuudha. Akkana fakkaata maashaallah. Waan na waliin turtaniif hedduu galatoomadha isiniin jedha. Gubbaan isaa akkana jira. Asiin kun amma haarawatti seenaa jira jechuudha. Kana fakkaata. Kun buna dhugaa kitaaba dubbisaa jedhanii asitti kana maxxansanii. Kun asillee baga nagaan dhuftanii akkasumas yaada ofii waan barbaadde ijoolleen akkam akka oolan jechuudha. Waan fedhan asirratti yaada ofii maxxanfatan jechuudha. Waraqaa xiqqootti barreessanii. Akkasii waraqaan kun as namaa kaayamte. As namaa kaayamte. Kun kana fudhataniiti. Yookaan saaxinii kanatti darbanii iyyuu waan guddaa barreessa. Barreessuu fedha. Kun anillee achi kaa'eef jechuudha. Yaada xiqqishuu barreessii fi turtii bareedaa turre as keessa. Akkasii tunniin hojjettoota as keessatti kun maashaallah kun teessoodha. Sitti ol hidhamaadha jechuudha. Nama sosochoosaa irrumatti boqotanii jechuudha. Akkana fakkaata. Kun maashaallah akkana fakkaata. Kun teessoo kanarra taa'anii akkanatti hiriyoonni haadha warraa abbaa warraa ijoolleen
abbaan barbaade jechuudha. Akkana fakkaataa kunniin illee kun bakka wannaa fudhatan keessatti kana fakkaataa jechuudha. Kan namatti hin qabnu bakkeen hedduun qabamaadha. Akkana fakkaataa waan na waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Yoo isinitti tole like, subscribe, share godhaa. Biyya teenallee rabbiin biyya nagayaa rabbiin nu haa godhu. Wallaahi rabbi akkatti nu haa guddisu isiniin jedha. Maashaallah. Kunoo kitaaba fudhataniit sat godhanii kunuus ta'anii bakkee baay'ee namatti toludha jechuudha. Nama taa'ee jira. Akkatti ta'anii ofirraa tasgabbiidhaan kitaaba ofii dubbisanii yookiin immoo yoo stressii adda addaa qabaatanillee itti boqotanii jechuudha. Bakka baay'ee namatti tolu jechuudha. Maal isinoo maal dalagaa jirtan Ahmad? Akkasii asitti immoo kun iddoo ijoolleen itti taphataa kitaaba dubbisaa bakkee taphaa waan adda addaatti jira jechuudha. Bakkee ijoolleen xixiqqoon itti taphatti jechuudha. Akkasii daa'imaan madhalattee hanga manguddootti haalli nama hundaaf kan mijate jechuudha. Akkana fakkaataa maashaallah hedduu namatti tolaa. As keessi amma bakka ijoollee xixiqqoo itti taphattu jechuudha. As keessatti hin argitan jedhee yaada. Yoo asiin TV kana banatti asiin bakka hulluuqoo adda addaatu jira jechuudha. Ijoolletu jira. Bakka hulluuqanii kana jalaan as bayan jechuudha. Dildila akka dildilaatti jala deemanii asiin achi bayanii achilleen as bayanii booda asirraan shololoo kana gashololaatanii taphatan jechuudha. Akkana fakkaataa. Waan daawwattaniif hedduu galatoomaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu isiniin jedha. Kun haalummaan inni ittiin tolfame korbo akka manaatti jechuudha. Akkasii waan na waliin turtaniif galatoomadha. Yoo jaalattanii isinitti tolee ka jedhu tahee like, subscribe godhaa. Biyya teenallee asumaan du'aayii godhaa. Rabbiin nu haa guddisu. Biyya teena rabbiin biyya guddattee haa godhu. Waggaa hedduu yoo duuba deebi'an jarraa takka osumaa duuba deebi'anii haala kana keessa hin jirtu jechuudha. Biyyi tunis ima guddatte inshaallah abdii qabna ta'ennallee akka guddattu. Akkasii nagaa rabbii keessa naa jiraadha isiniin jedhee jira. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.